Namoonni hedduun wantoota hedduu yeroo ammaa jijjiiramaa dhufaa jiran kana keessatti itti fayyadamummaa fi gonkumaan namoonni hedduun arganii jiran jedhee hin agarre haga ammaatti. Namoonni hedduu akka waan kana itti hin fayyadamne dhibbaa dhibbatti irraa beeka. Sanin garsiisa haga dhumaan afaan turaasin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu baleewwan baga jiraata sin jecha. Akkasumas hordoftoonni TikTok fi YouTube channel keenyaatti argamtan hundi keessanuu baga jiraatan sin jedha. Har'a waan addaa waan ajaa'ibaa isin qabadde dhufee wanti sunis WhatsApp fi miidiyaalee garaagaraa irratti afaan Oromoo akkamitti akka dalagu jiru quba qabdanii hundi keessanuu namoonni hedduun irraa akka quban qabne waan kana yoo xiqqaate parsantii 100 keessaa parsantii 95 waan kana akka arganii itti fayyadamuutti hin jirre irraa abdii qaba. Har'a waan san akkamitti akka afaan Oromoo dalagaa jiru sin garsiisa nafaana turaasin jedha. Fakkeenya warroonni WhatsApp garaagaraa qabdan WhatsApp akkuma ammaatti fayyadamaa jirtan kanatti WhatsApp mataa keessanii qabda. WhatsApp gosa fedhellee haa ta'uuti wantoota lama afaan Oromootiin akkamitti akka fayyadaman sin garsiisa. WhatsApp qofa miti miidiyaalee garaagaraa irratti afaan Oromoo hojjechaa jira. Garuu namoonni hedduun waan kana irraa quba hin qaban gonkumaa jechaadha. Afaan Oromoo osoo irratti hojjechiisamaa jiru garuu namoonni hedduun irraa fayyadamaa jira WhatsApp. Fakkeenyaaf maal godhuu qabda siitingii bakka mana siitingii seenuudhaaf bakka taara cuqaastanii jechaadha. Erga bakka taara cuqaastanii gadi buutanii siitingii dhumarra jirtu karaa gadii taara cuqaastan. Itti asitanii bakka laangush yookaan loqaa jedhu kan aappii laangush jedhu kanarratti yoo bakka tanarratti asirra cuqaastanii jechaadha. Asirratti erga cuqaastaniin booda as keessatti gadi dhuftanii afaan Oromoo as keessatti galmaawee jira jechaadha. Erga as keessa barbaadaniin booda kun akkuma argaa jirtan kana Oromoo ka jedhu kanarra cuqaafatan. Erga Oromoo irra ka jedhu cuqaafatanii akkuma argaa jirtan guutuu bilbila kiyyaatti gara Oromiffaatti jijjiirame. Wantoonni as keessatti fayyadamaa jiru guutuun isaa gara afaan Oromootti isiniif jijjiirameera jecha. Hedduu wanti kun wantoota bu'a qabeessa isin Ingiliffoon bihin Arabiffoon bihin afaan Oromoo dubbisuu bihinaa WhatsApp keessatti wantoota sirreeffachuu qabdu fi wantoota sirraa eegaman hunda afaan Oromootiin dubbifatee faa godhuu dandeessa jechaadha. Itti aansuudhaan immoo as keessatti barreeffama asitti namaan waliin barreessan. Fakkeenyaaf bakka tana tuqxanii bakka tana cuqaastanii erga as cuqaastanii booda bakka tuqaa sadii tanarra cuqaastan. Bakka tuqaa sadii tanarra cuqaastaniiti asitti itti aansuudhaan bakka tiraansfereetu tana bakka tanarratti cuqaastanii jechaadha. Bakka tanarratti erga cuqaastaniin booda afaanota barbaaddan asitti karaa harka mirgaa fi bitaa kaa'attan. Fakkeenyaaf bakka kana afaan Arabaa jira, bakka kana afaan Ingiliffaa jira. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa kanarra afaan Arabaa kanarra afaan Oromoo asitti barbaade afaan Oromoo gubbaatiin kaa'an. Asittiin afaan Oromoo barreessa. Fakkeenyaaf akkam jedheen barreessa. Afaan Oromooti akkam jirtaa jedheen barreessa. Maal godhuu qaba asitti aansuudhaan bakka searchii ture bakka gadi kanarra asirratti cuqaasaa jechaadha. Erga asirra cuqaaseen booda afaan Ingiliffaan ani barbaadu sun irra naa kaa'a jecha. Afaan Ingiliffa isaan naa jijjiira jechaadha. Akkasittiin itti fayyadamaa jecha. Akkasitti wantoota barbaadan as jalatti barreessitanii afaan Oromoo fakkeenyaaf afaan Oromoo gara harka bitaatiin godhatanii afaan barbaadan immoo gara harka mirgaatiin godhatanii jechaadha. Fakkeenyaaf memma asitti maqaan eenyu jedheen barreessaa. Jedheen barreessaa ergasii bakka tanarra tuqa. Bakka tanarra tuqa akkasitti afaan Ingiliffaatiin naa fide jechaadha. Akkasitti gootanii yeroo argatanii maqaan kee eenyu kan jedhu fuulduratti ni kaa'a. Garuu nama san biratti Ingiliffaan deema jechaadha. Nama san bira yeroo argatanii Ingiliffaan deema. Akkasitti itti fayyadamaa isin jedha. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Chaanaala kiyyas guutuu viidiyoo fi akkasumas barnoota garaagaraa keessa argatan keessa dhaqaa seenaa daawwadhaadha. Like, share gochuu subscribe gochuun na jajjabeessaa isin jedha. TikTok illee follow link copy naa godhuudhaan daawwiti gochuudhaan na jajjabeessaa isin jedha. Haga barnoota dhufu walitti deebi'uun nagaan naa tura.